Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa yooyyaa isiniin jennee jirra. Bakka jirtanittis nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jecha guyyaa har'aa gaafii fi yaada viidiyoo kana duraa irratti hojjannee isin nuuf kennite irra dhaabbanneeti waan addaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumuratti nu faana turan affeerraa keenya. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya wanni isin dagachuu hin qabne viidiyoo kana sheer godhaatii hiriyoota keessaniin gaasiniin jenna. Akkasuma immoo yoo jaalattan koomentii yaada qabdan nuuf kaasiniin jenna. Gama biraatiin ammoo jaalala keessan argisiisuudhaaf viidiyoo keenya irratti iddoo laayik jettu san tuquu hin dagatina. Akkasuma immoo namoonni sabskiraayib hin goone sabskiraayib godhaa maatii gadaa diijitaal miidiyaa taasiniin jenna. Ulfaadhaa gama sagantaa keenyatti isin ceesifna. Egaa kabajamtoota keenya gaafii keessan bu'uura godhachuudhaan maashinii mana mileenaa nuti yaamine nuti mileena ijaan argine iyyuu hin beeknu kanneen jettanii fi nama mana mileenaa lakkoollee isinaa godhu isiniin jedha. Maashiniin hadha qabannee isinii dhiyaannee maashinii 100,000 gadiitiin hojii bizineesii guddaa argamsiisu tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Maashiniin kun namoota mallaqa diqqaa harkatti qabatanii hojii bizineesii kanarratti ogummaa qabanii fi kanneen ogummaa hin qabne ammoo nama qacaranii ogeessa ramadanii hojjechiisuu barbaadaniif carraa guddaadha. Namoonni bizineesii kana keessatti qara hirmaachuuf yaada hin qabnes amma hirmaachuu dandeessanii. Egaa tajaajilli maashinii kanaa maalii fi akkamitti ammoo galii irraa argannaa, humni isaa akkamii, akkamitti ammoo hojii kanatti seenuu dandeenya kan jettani tokko lama jedhee deebii kana isinii deebisuuf yaala. Maashiniin kun iddoon qabannaa isaas baay'ee xiqqaadha. Meetira 2 caalu yoo jenne guddisuun ta'u. Akkasuma immoo maashiniin Wipro jedhamu kun maqaa moggaasa kaampaaniin kenneef maashinii oomisha xaawulaa namoonni hedduun itti fayyadaman, namoonni mana farnisherii qaban hedduun itti fayyadamaa turan keessaa isa tokko. Egaa tajaajilli maashiniin kun kennu tajaajila hedduudha. Egaa akka odeeffannoo qabnutti maashiniin kun akkuma argaa jirtanii xaawulaa uruu danda'a yookiin diriilii qaba jechuudha. Diriilii mataa isaa danda'e qaba. Xaawulaan uraa iddoo barbaachisaa ta'etti haala barbaachisaa ta'een diizaayina barbaachisaa ta'e uruu danda'a. Akkasumas maashiniin kun xaawulaa soofuu danda'a. Erga soofii ammoo haala midhagaa ta'een akkuma argaa jirtan kana dhiyeessuu nu danda'a jechuudha. Gama biraatiin ammoo maashiniin kun xaawulaa baqaqsuu danda'a. Egaa hordoftoota keenya maashiniin kun mallaqatti yoo herreegne akkuma jalqaba isinitti himuu yaale gatiin isaa baay'ee madaalawaadha. Kan hojjetan hanga 70,000tiin argachuu dandeenya. Kan nuyi hojjennu ammoo hanga 90,000tiin hanga 100,000tiin argachuu dandeenya. Egaa akkaataa oomisha biyyaatiin garaagarummaa qaba. Maashiniin kun tajaajila hedduu waan kennuufi akkasuma ammoo yeroo muraasatti jijjiirama hedduu akka argannu kan nu taasisu waan ta'eef namoonni hojii kanatti hirmaachuu barbaadanii karaa keessaatiin quunnamaa kan hojjete isinii geessuu dandeenya jechuudha. Isinii fiduu dandeenya. Dhaabbanni Top Machine The Factory Zone maashinoota kanneen hedduu biraa qaba. Kan hojjete jechuudha. Kan tajaajila kenneeru hedduu biraa qaba. Egaa namoonni hojii kana keessatti hirmaachuu dandeessan nu quunnamaa isiniin jenna. Maashiniin kun baay'ee tajaajila hedduu namaaf kennuu danda'a. Karaa salphaadhaan ammoo dhiyeessii xaawulaa qofa argannaaniin hojii ajaa'ibaa hojjechuu dandeenya. Maashiniin kun kan nama ajaa'ibu gama biraatiin ammoo lakkooftuu yookiin qotaarii isa jennu sana dabilii hin barbaadu, singilii barbaada jechuudha. Kanaaf hojii kana keessatti hirmaadhaa isiniin jenna. Egaa maashinii kanaaf maal barbaachisaa? Humna namaa wanni jedhamu ka'uu danda'a. Egaa ogeessa leenjii qabu barbaachisa. Namni ogummaa malee waan tokko yoo hojjete milkaa'inni isaa baay'ee xiqqaata waan ta'eef milkaa'uudhaaf ogeessa leenjii qabaachuun dirqama. Ogeessa tokko yeroodhaaf ni ga'a. Irratti ogeessa 2-3 jedhaa erga maamila hojii ajaja nuu kennu arganneeti ogeessa daballee hojjisiisuu dandeenya jechuudha. Namoonni carraa argatanii magaalaa keessa jiraatan ummata keenya jireenyi yeroo ammaa qaala'ee jira waan ta'eef jireenya qaala'ee kana injifachuudhaaf yaada injifataa, yaada gaarii, yaada milkaa'inaa, yaada ummata keenya gara guddinatti, gara misoomatti ceesisuu walii dhiyeessuun bareeda waan ta'eef haalli keessa jirru haala gaarii miti. Gama nageenyaatiin, gama misoomaatiin
gama dinagdeetiin jechuu kooti. Baay'ee uummanni keenya yeroo abdii kutannaa keessa jiru kanatti yaadota gaggaarii osoo dhiyeessine isiniin jedha. Egaa gorsa kana hojii kana keessa galchuun barbaanne haa ta'uti namoonni keenya maal hojjanna jedhanii mallaqa osoo qaban yeroo rakkatan ni argina. Kunis maalidha? Qophaa'ummaa hojiif qabnu erga sirreessiniiti dhugaa dubbachuudhaaf mallaqa qabaachuu qofaan namni milkaa'u mallaqa qabaannee kaanee milkaa'uu dhabuunis ni jira. Akkamitti mallaqa osoo qabnu milkaa'uu dhabnoo jenne karoora itti fayyadama mallaqa sanii waan hin beekneef namoota hedduu qabna hiriyoota hedduu hin beektanii isinis mallaqa hedduu osoo qabanii wantoota karooraan hoogganamne eegalanii kaanii gidduutti dhaabanii yeroo sana ammoo kisaaraan isaan mudata sana booda immoo jireenyi isaanis kallattiin taane qabatachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeeti? Namoonni baay'een hojii oomisha yookiin manufacturing isa jennuun kana keessatti hirmaatan baay'ee muraasa akka sabaatti kaafne. Kanaaf ammoo manneen farnicheraa yookiin manneen tolchaa teessoo, tolchaa siree yookiin algaa isa jennuun kana, tolchaa balbalaa fi tolchaa faaya manneenii kamuu hojjechuu danda'a maashinii kanaan jechuudha. Akkamitti hojjechuu dandeenya? Egaa akkuma jalqaba isinitti himuuf kaase maashiniin kun hunda galeessaa diriilii qaba. Akkasuma immoo soofuu danda'a. Sanaafuu ogeessa barbaannee kaaneeti wantoota dibaaf toluu fi akkaataa soofuu dandeenyuuf meeshaaleen xixiqqaan jalatti mallaqa xixiqqoon binnu jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee jalqabbiidhaaf kunis gaadha waan ta'eef erga maamila hedduu argataa dhufneeti hojii kanatti milkaa'uu dandeenya jedhee afaan guutee isinitti himuu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf. Namoota baay'ee argaa turre magaalaa keessa jiraannu keessatti namoonni hojii kana keessatti milkaa'anii abbaa konkolaataa qofa osoo hin taane abbaa gamoo miliyoona hedduutti gurguramuu danda'an horatan ni jiru. Namoota sadarkaa investimentii keessa jiranii jireenya ofii bira darbanii maatii fi akkasuma immoo sabaa fi biyyaaf bu'aa oolchaara hedduu argaa jirra waan ta'eef egaa nutis maal eegna? Sammuu bizineesii qabaachuun dirqama. Yeroo ammaa jireenya keenya kallattii qofaan jijjiirraa jennee of eeguu hin qabnu yookiin of tursiisuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Kana yoo isiniin jedhu maali? Namoonni hojii tokko qofa qabatanii hojii saniin qofa milkoofna jedhanii eegan ni jiru. Sana qofaa miti. Miidiyaa kanarratti hojii hojjennuun milkaa'ina dabalataa nu ta'uu danda'a. Plus hojiin nuti hojjennu gama biraatti ammoo hojii oomishaa, hojii daldalaa keessatti aktiif taanee sochii gaariidhaan hojjechuu qabna. Dursinee argamuu qabna. Kanaaf dhaabbanni Top Machine Factory Zone jedhamu namoota biyya keessa jiraniifis hojiilee kana dhiyeessee gorsa wajjin akkasuma immoo adeemsa hojii itti hojjetamuu fi geejjiba tolaan hojii kana akka namoonni hojjetan geggeessaa yookiin kennaa jira. Kanaaf isinis abbaa carraa ta'a jechuun barbaada. Gama biraatiin wanni nu isiniin jennu namoonni karoora daldala yookiin bizineesii keessa jirtan bizineesii kana ammoo akkamitti hojjanna jettanii rakkataa jirtan gorsa karaa adda addaatiinis argachuu dandeessanii. Hunda olammaa yeroo kamuu keessatti wantoonni sadi murteessaadha bizineesii keessatti. Innis maal yoo jenne tokko bu'uurri isaa qophaa'ummaa qabaachuudha. Mental stability waan jennu jira jechuudha. Mental stability kun maalidha? Qophaa'ummaa sammuu tasgabbaa'u. Sammuun gaafa qophoofne tasgabboofne jireenya jiraannu addunyaa kanarratti umurii xiqqaa jiraannu kana keessatti milkaa'uu dandeenya. Qophaa'ummaan hojii bizineesii keessatti murteessaadha. Osoo hin qophoofne waan tokko lafaa kaanee yoo itti deemne kufaatti nu mudata jechuudha. Akkuma namni atileetiksii tokko fudhatani ji'a 2 ji'a 3 shaakala jecha dorgommiin tokko yoo iddoo tokkotti jiraate. Kanaaf ammoo shaakalli saniif qophaa'ummaatti sammuutti mental strength isa barbaada jechuudha. Cimina sammuu san barbaada waan ta'eef kanatu barbaachisa. Lammaffaa irratti ammoo karoora. Waan hojjennu sana keessatti karoora tokko lama jennee tarreessuu qabna. Karoora yoo isiniin jennu maal jechuudha? Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya namni tokko karoora malee jireenya isaa geggeessuun ulfaata. Mallaqa qabna jennee kaanee waan tokkotti seenuunis kisaaraaf nu geessa waan ta'eef karoora jennu maalidha? Hojiin hojjennu suni qabiyyee akkamii qabaa? Mallaqa gamii barbaachisaa? Humni hojii sanaaf na barbaachisu maalidha? Ogeessa akkamii na barbaachisa? Naannoo sanitti environmental scan gochuu qabna. Naannoo qorachuu jechuudha. Naannoo sana sirriitti xiinxalluu barbaachisa. Analyzii guddaa xiinxalla guddaa gaafachaa. Naannoon sun naannoo akkamiiti? Hojii kanaaf wal madaala. Namoonni naannoo kana jiran fedhii isaanii maali waan jedhu karoora akkasii qabachuu qabna. Gama biraatiin ammoo hojii kana hojjedhe carraan hin qabu maali? Gara fuulduratti har'arra jiraadhee jireenya kaleessa jiraataa jiru sana
gara fuulduratti isa ammaa kanarra fooyyeen jiraadha moo rakkoo biraan fiduu danda'u yookiin namuu damsisuu danda'a waan jedhu adda baasuu qabdanii. Egaa sodaan erga jiraate carraa qabaachuu dandeenya. Carraan an qabu maalidha yookiin carraan nuti qabnu maali jenneeti adda baasuu qabna. Hawaasni naannoo keenyaa nu deeggaramoo nu deeggaru ilaalcha akkamii nuuf qaba? Bizineesii kanarratti ilaalcha akkamii qaba? Gabraati nama mallaqni harkaa qabu kun waan sanaaf gaadhamuun ga'u haala gabaas qorachuun barbaachisaadha. Carraa qabnu kam carraa mallaqaa jiraatoo ta'e carraa saniif fayyadamu. Egaa akkasuma immoo carraa miidiyaatti beeksisuu qabaanne carraa miidiyaa sanitti hojii promotion hojjechuun baay'ee murteessaadha. Hojii daldalaa keessatti karoorri hojii bizineesii keessatti isa mental stability ta'anii jiru keessaa yookiin qophaa'ummaa sammuu keessaa ta'anii jiru keessaa inni kun isa ijoodha. Karoorri yookiin bizinees pilaanii malee namni tokko milkaa'uu hin danda'u. Milkaa'insa dhabuu namootaatiif inni kun baay'ee isa ijoodha. Sadaffaa irratti maal barbaachisaa yoo jenne akkuma jalqaba irratti yaadaan kaasuu barbaadeef maalidha? Hojii beeksisaati. Eegna hojiitti bizineesii seennee karoora qabannee hojii sanatti seennee hojii san keessa jirra akkasitti qabadha. Hojii sana ammoo cal jenneeti namni na bira dhufee bituu yookiin namni na wajjin hojjetu hawaasni irraa bituun qabu jettanii namoota ceephessuu ofiillee xiinsammuu of miidhuu osoo hin taane maal gochuu qabna? Hanga danda'amuun hojii keenya sana gabaaf dhiyeessuudha. Har'a yeroo nuti keessa jirru miidiyaa yeroo hawaasummaan miidiyaa kun bal'ate yookaan sooshaal miidiyaa pilaatfoormiin kun bal'ate carraa kanatti fayyadamnee diijitaal maarkeetingii keenya geggeessuu qabna jechuudha. Kana yoo goone ammoo milkaa'inni keenya dhugaa dubbachuudhaaf haala ajaa'ibaatiin nu deemuu danda'a. Gaafa beeksisa hojjennu miidiyaalee filatamoo ta'an adda baasuu qabna. Miidiyaa kamtu hordoftoota baay'ee qaba? Naannoo keessan keessatti miidiyaan hawaasni fayyadamu maalidha? Kan jedhu adda baasuu qabna. Akkuma beektan miidiyaa pilaatfoormii yoo isin jennu feesbuukii fudhachuu dandeenya, instaagiraamii fudhachuu dandeenya, waatsaappii fudhachuu dandeenya, iimoo fudhachuu dandeenya, akkasuma immoo tiiktookii fudhachuu dandeenya, yuutuubis fudhachuu dandeenya. Hedduutu jira miidiyaaleen pilaatfoormii, teelegiraamis fudhachuu dandeenya. Egaa hawaasni yeroo ammaa miidiyaa pilaatfoormii kana keessa kan filataa jira? Hawaasni naannoo keenyaa nutti dhiyaatan jennee adda baasuu qabna. Erga miidiyaalee sana adda baafneeti miidiyaa san keessatti promotion hojjechuu qabna, beeksisa hojjechuu qabna. Beeksisa san keessatti ammoo namoota innisheet gochuu qabna, kakaasuu qabna. Namoota 20-30 arganneen sheer godhaa, na beeksisa, na waliin hojjedhaa, anillee carraa akkanaati koomishinii akkanaa isinii kenna jettanii namootatti dhiyaattanii hojjechuun baay'ee murteessaadha. Gaafa hariiroo namaa akkasitti uumne hojiin nuti hojjennu milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenyi keenya kan jijjiiramuu danda'u yeroo ammaa hojii manufacturing keessatti of milkeessuuf yaaluudha. Egaa rabbii gaditti jireenya kana kan namaaf qoodu rabbuma. Namni dadhabeefis milkaa'uu yeroo itti dadhabutu jira. Kana jechuun maalidha? Namni waan hojjete keessatti akka amantii isaatti kadhaa barbaachisa. Rabbii isaa kadhachuu qaba. Yaa Rabbi na milkeessi, gufuus na jalaa kaasi jedheeti akkaataa amantiin isaa heeyyamu sanaan kadhaallee barbaachisaa jechuudha. Namni kadhaa malee milkaa'isi baay'ee hin jiru. Hin jiru jechuun inni afaan guuttannee maaliif waan hojjennu san keessatti of beeksisuun, karoora qabaachuun, xiinsammuun of qopheessuun kun hundi akkuma jirutti ta'e inni ijoon maalidha? Rabbiin wal beekuudha. Uumaa si uume sanaan wal beekuudha. Akkaataa amantiin si ajaju sanaan of geggeessuudha. Ofitti kadhaa geggeessuu qabda. Of wajjin dubbachuun qofti hiriyyaa kee qofa wajjin dubbachuun qofti milkaa'ina keetiif bu'uura hin ta'u. Milkaa'inni guddaan uumaa kee wajjin, rabbii kee wajjin dubbachuutu furmaata isiniin jechuu barbaada. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa akkuma jalqabarraa isinitti himuuf kaase maashiniin kun hojiilee baay'ee nama ajaa'ibu hedduu jechuu danda'a. Mee naannoo keessan namoonni biyya keessa jirtan viidiyoo kana namoota biyya kee keessa jirtan hiriyoota namoota biyya kee keessa jirtan namoota qabdanirra sheer godhaati nu qunnamee namni 80 qabdu tari'adha. Ijoolleen keenya biyya ormaa jirtan naannoo 200 yookiin 300 hojjettanii naannoo 100 hojjettanii maatimatti ergaa jiraachuu danda'anii maatii keessan kunuunsuun bareedaa. Sunis akkuma jirutti ta'e jireenya keessan kaboru itti dhuftanii
jireenya keessan geggeessitan sanaaf yaaduu qabdanii yeroo dhuftan waa arguu qabdanii waan itti gammadda arguu qabdanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya biyya ormaati yeroo biyya as galan mallaqa qabatanii dhufanii karoora qabatanii dhufan lala mallaqa qabatanii yeroo dhufan karoora qabatanii dhufanii astaanii mallaqa karooratti baasu yeroo sana immoo karoora san keessa karoorri hiriyyaan jira karoorri abbaa warraa karoorri maatii karoorri hiriyyaan jira kun ammoo dhiibbaa qaba waan ta'eef gorsa nama dandeettii biizines pilaanii qabu wajjin wal quunnamuudhaan karoora baafachuu qabna gaafa karoora baafanne sana hojjanne yookiin qopheeffanne milkaa'uu dandeenya jechuudha yeroo kamuu erga xiinsammuu keenya yookiin mental strength qabanneeti biizines pilaanii keessatti qophaa'ummaa erga qabanneeti karoora qabanna karoora sanarra dhaabbanneeti hojii promooshinii eegaluu qabna hojii promooshinii keessatti ammoo bu'aa qabeessa akka taanu abdii guutuu qabna kanaaf maal isin jechuu barbaadeeti ijoolleen keenya biyya ormaa jirtan keessattuu viidiyoo kana kan isiniif hojjedhee fi isiniif hojjedhee jechuun danda'a maaliif yeroo baay'ee karaa YouTube kanaan isinii wal qunnamna namoonni biyya keessa jirtanis akkuma jirtanitti hojii kanatti hirmaachuu dandeessanii wanni akka gorsaatti isinii qabu beekumsa qabaa fi miti wanni waan kana isinitti himu hojii manufacturing keessatti hirmaadha galtanii mana nyaataa mana uffataa mana kosmootiksii akkasuma immoo hojiilee didiqqaa milkaa'ina keessa irratti borgufuu isinitti ta'u hojjechuun qabdan. Ollaa keessanitti namni tokko mana nyaataa bane isinis mana nyaataa banina. Ollaa keessanitti namni tokko suuqii bane suuqii wal fakkaataan banina. Waan addaa uumaa creativity sammuu waan kalaqa haarawaa jechuudha. Creative jechuun kalaqa haarawaan uummata keessan tajaajila. Naannoo suuqii jirtan sanatti maaltu hin jirre hawaasni koo maal barbaada? Oomisha kana keessatti ammoo namni daandii Finfinnee kana keessa yeroo baay'een deema waan isin ajaa'ibu manufacturing irratti hojjetu mana tokko keessa nama 30 nama 20 hojii madikka maashinii kana hanga 2-3 bitaa maashinoota xiqqaa tokkeen hin bitaa namni hojii farnicherii hojii faaya mana keessaa kanneen qopheessee hojjettoota hedduu ramadee hojiisaa jechuudha kana waan ta'eef isinis maal hojjechuu qabdanii sirriitti hojii biizineesii kana keessa qophooftaniiti tilmaamaan osoo hin taane karooraan itti deemuu qabdanii ijoolleen biyya ormaatii gara biyya keessanii yookiin gara biyya keenyaa galtanii karoora achumatti baafadhaatu hojii kana keessatti seenuudhaaf maashinoota biraallee isin beeksisaa itti fufnaa isin ammoo viidiyoo keenya share gochuu like gochuu egaa jaalala nuuf qabdan ibsaa deemaa isiniin jenna egaa tapha TikTokii fi taphoota garagaraa boo'icha waan akkasii jireenya keenya waan miidhuu danda'u mentality keenya waan disorder gochuu danda'u yookiin sammuu keenya waan miidhuu danda'u keessaa baaneeti taphni ijoollee TikTokii evalisi jaaladhaa qaama keenyatti argisiisi rifeensa keenyatti argisiisi uffanni kun diimaan narraa midhaagaa uffanni kun narraa fokkisaa isa kana baafadhu fuuldura namaa teessee takka abbaa warraa osoo qabdu abbaa warraatti wal dhabdee jireenya abbaa warraa san erga dhabdeeti gara gabaatti fiddi dhiirri tokko ammoo kashalubummaa dura barate sana gara miidiyaatti fidaa san ta'uu hin qabnu waan gaarii TikTok irraa waan gaarii irratti haa hojjennu YouTube kennas isiniin jedha YouTube kunis mallaqa argamsiisaa akkuma beeknu kanaaf isa irratti illee waan gaarii hojjedhaa isiniin jedha gaafa biraatti namuu YouTube kanaaf fayyadamtanii hojii hojjettan gaafa biyya galtan hojii beeksisaa sadaffaa irratti isinii kaamne sana hojii daldalatti yeroo seennu wantoota sadii keessaa inni sadaffaan hojii beeksisaati karaa YouTube kanaatiinis beeksifachuu dandeessan jechuudha hojii kana keessatti ni milkooftanii abdii qabnaa jireenyi keessan jireenya ifaa fi jireenya gaaddisa qabbanaatiin guutamis haa ta'uuti waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa baay'ee isin jaaladha namoonni viidiyoo kana jaalattan share gochuun dagatinaa akkasuma immoo like gochuun dagatinaa koomentii yaada qabdan irratti koomentii nu godhaa isiniin jenna gamuraatiin ammoo subscribe iddoo bilbilaa sana subscribe gochuun dagatinaa waan addaas qabanne isinii dhiyaanna yoo isin nu jajjabeessitan yoo isin obboleessan keessan kana bira dhaabbattanii share gootanii jajjabeessitan waan addaa qabadhe isinii dhiyaadha waliin jijjiiramnaa hin guddannaa bara dukkanaa keessaa gara ifatti hin deemnaa isiniin jedha horaa bulaa deebanaa baay'ee isin jaaladha jaalala ani isinii qabu jechaan isinii ibsuun ni ulfaata dubbadhees isinii ibsachuun ni ulfaata kanaafuu naa jiraadhaa isiniin jedha xumurratti viidiyoo tana ilaalaatii nagaatti isiniin jedheera.